Ashamaa akkam jirtu har'a magaalaa guyyaatti waqtii afur qabdu wajjin daawwannaa. Magaalaan tun ta guyyaatti waqtii afur qabdu magaalaa tamii eessatti argamti, maal fa'aa of keessaa qabdi, maal fakkaatti ka jedhusu wajjin laallaa hanga qophii xumuraatti na wajjin tura. Amma garuma qophiitti wajjin haa dabarru. Deemsa gara magaalaa Boonoo itti fufee jira. Hanga magaalaa deemnutti hin adeemnaa jechuudha. Amma kunoo hirwee seenne spiin kun fidaa jira. Deemuu jira hanga malee karaa magaalatti deemuun ba'uu fi qonna hafaa ammas hin adeemnaa jechuudha. Galgala magaalaa seenee akkasii kunoo magaalaan halkanii kana fakkaatti garuu bakka itti deemanii ammallee deemaa jirra. Bakka itti deemnu yoo deemnu viidiyoo lammaffaa achirraa hojjanna. Hanga viidiyoo lammaffaa wal agarruutti yeroo